Ashamar kafuun eegam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Bunnaa Waabeekooti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaaba Oromiyaa Wallootti loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiise. Kabajii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee haala ho'aadhaan kabajamee oole. Qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun uummata iraarsaa jiraachuun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaaba Oromiyaa Wallootti loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bakka sabboonummaan ilmaan warqituu itti daraaretti loltoota haaraa leenjifamaa turan eebbisiisee jira. Walloon baroota dheeraadhaaf ilkaan diinaa gidduu jiraachaa haleelawwan karaa farra Oromummaa isatti dhufan hundaa ofirraa qolachaa har'a ga'uun ilmaan isaa leenjii loltummaa waraana bilisummaa Oromootiin fudhachaa turaniin eebbifamaniiru. Oromoo Walloo gootummaa fi jabummaadhaan diina gidduu taa'ee duudhaa fi aadaan isaa otoo hin badin seenaa abbootii isaa eegsisee irraan ga'eera. Haaluma kanaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii loltummaa fudhataa turan leenjii isaanii xumuruudhaan guyyaa har'aa eebbifamaniiru. Kabajii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee haala ho'aadhaan kabajamaa oole. Waggoota 150 oliif dhibba abbootiin irree nafxanyaa irratti godhaniin otoo hin kabajamin kan ture ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee yeroo dhiyoodhaas kabajamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa bakka uummanni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa miliyoonaan lakkaa'aman jiranitti bifa ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Waggoottan 8,000 dura sirna bulmaataa dimokiraatawaa ta'e gadaa kan hundeesse Oromoon erga sirni Abisiiniyaa ijaaramee booda abbootii irree nafxanyaan dhiibamaa tureera. Guyyaa har'aa sirna kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee irratti keessummoonni biyyoota ollaa Ugaandaa, Keeniyaa, Ruwaandaa akkasumas biyyoota hedduuraa turistoonni dhufan bakka jiranitti kabajamee oole. Irreechi irree tokkummaa fi obbolummaatti mata duree jedhuun bifa bareedina qabuu fi qulqullina qabuun kabajameera. Jalqabumaa ijaaramuu Abisiiniyaa irraa eegalee aadaa fi seenaa Oromoo balleessuu kan barbaadan ilmaan nafxanyaa kabaji ayyaana Irreechaa hora Finfinnee akka hin milkoofneef shira hedduu xaxaa turanis hin milkaa'in hafaniiru. Bifuma wal fakkaatuun kabaji ayyaana Irreechaa hora Harsadii guyyaa boruuf bifuma barameen ni kabajama. Kabaji Irreechaa hora Harsadee waggoota dheeraadhaaf duudhaa isaa eeggate kan kabajamaa ture hoggaa ta'u dambalii siyaasaa Itoophiyaa rukute sababeeffachuun kan durii caalaa jabaatee bifa bareedaa ta'een kabajamaa jira. Horri Harsadii saba Oromoo biratti yaadannoo addaa kan qabu hoggaa ta'u ayyaanni Irreechaa bakka sabni Oromoo uumaa isaa itti galateeffatu hoggaa ta'u dukkana gannaa fi bacaqee dhoqee keessaa waan isaan baaseef uumaa isaanii itti galateeffatu. Qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun uummata iraarsaa jiraachuun himame. Akka odeessi maddeen irraa nu qaqqabee ibsutti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa Xiyyoo fi magaalaa Asallaatti uummanni nagaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun hidhamanii dararamaa jiraachuu ifoomsee jira. Uummanni kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun baatii afurii oliif hidhamanii dararaa jiraachuus odeeffannee jirra. Godinichatti namoonni hedduun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun dararaa hamaa argaa jiraachuu yeroo garagaraatti gabaasaa turreerra. Waraanni mootummaa namoota nagaa maqaa addaatti baasuun shanee deeggartu jedhee erga hidhee booda mana hidhaatii baasee ajjeesaa jira. Haaluma kanaan namoonni hedduun mana hidhaa godinichaatti argaman keessatti hidhamanii dararamaa jiru. Poolisoonni magaalaa Finfinnee dargaggoota kabaja ayyaanaaf magaalaa Finfinnee turanidha jiraachuun himame. Poolisoonni magaalaa Finfinnee fi humnootni nageenyaa mootummaa dargaggoota Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa Finfinnee turan waraana bilisummaa Oromoo faarsisan jechuun hidhaa jiraachuu odeeffanneerra. Dargaggoonni kunneen kabaja ayyaana Irreechaa bara kanaa kabajuuf magaalaa Finfinnee kan turan hoggaa ta'u halkan edaa marfata abiyootitti akka aadaa isaaniitti dhiichisaa turuun isaanis ni yaadatama. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya gaggabaaboo kan guyyaa irraa qabanne kan hangasii ture. Isanis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayibii gochuun firooma keessan waliin jabeessaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.